Baay'ee galatoomeetti si galateeffannaa. Kan dhaggeeffachaa jirtanii simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa yeroo hundumaayyuu galgala yeroo kanatti qabatee dhiyaataa oduu har'a. Isni keenya akkuma yeroo hundumaayyuu kan ispoonsara nu godhu African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopin kitaaba gurguraa, kitaaba Oromoo, kitaaba biyya keenya, kitaaba Afrikaa, walumaa galatti kitaaba addunyaa, kitaaba ilma namaatiif barbaachama jedhamu hundumaa hin gurgura. Kitaabni nuti lagannu hin jiru. Kitaaba hundumaa qabnaa, kitaaba hundumaa isinii dhiyeessina. Kan barbaaddan, kan amantaas qabna. Kan amantii kiristaanaa hedduu qabna. Yoo barbaaddan kana barbaanna jedha, kan amantii kiristaanas, kan amantii islaamas qabna. Kana barbaanne qofa nuun jedha isin biraan geenya. Hunduma caala kitaabonni amantii kan barbaadaman kitaaba qulqulluu fi quraanaa, kitaaba qulqulluu afaan Ingiliziitiin qabna. Kitaaba quraanas afaan Ingiliziitiin qabna. Egaa kanaafi kitaabni keenya baay'inaanii afaan isaanii kan afaan Oromoo fi kan afaan Ingilizii qofa kan nuti baay'inaan qabnu. Maaliif afaanota biraa waan hin dandeenye fi kanarratti xiyyeeffannee kanaaf kanaan kan jiran hundumaa isinii dhiyeessina. Kana wajjiniinis egaa kitaaba qabnaa, kitaaba isinii dhiyeessina. Kitaaban ala buna qabnaa, buna isinii dhiyeessina. Buna wajjiniini akaayii isinii dhiyeessina. Akaayiin kunoo isa kana, akaayii ajajadhaa, akaayii garbuu. Sufi dhiifama. Kunooti akaayiin keenya isa kana paawundii tokkodha. Akaayii garbuu boqojjiirraa dhufeedha. Hello. Dhiifama akaayiin garbuu kunooti. Akaayiin garbuu akaayii boqojjiiti. Akaayii haayilaandiidhaa dhufe, baddaadhaa dhufeedha. Kani torban tokko keessatti akaamee isin biraan geenya. Kan turee miti, akka akaayii biraa kan turee miti. Akaayii baay'ee gaarii, akaayii baay'ee jaalatamaa. Akaayii biyya akaayiitii dhufeedha. Kanaafiyyuu akaayiin keenya wanti adda godhu kan dursa turuu yoo guddate. Lammaffaa fireeshidha. Akaayiin keenya hunduma caalaa garbuu waan ta'eef koolistiroolii akka saayinsiin jedhutti, akkasumas laaftooyin kan jedhamu hir'isuudhaaf kan inni gargaaru. Kan bitattanii gaariidha. Kana caala isinitti hin dheeressu gara oduutti keessummaas waan qabnuuf har'a. Oduun keenya jalqabaa waraanni Abbuttii fi Abiyyi akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni dhiyoo kanaadha kan jalqabe. Waraanan duraan dursee mee waa'ee affeeramani boruu Oromoonni akka dhiyeessanii affeeramanii jiru. Isaan irratti keessummaa tokko qabadhee jira. Waa'ee isaa isinii dhiyeesseen gara oduu warra Tigraayitti deemna. Keessummaa keenya kanaafiin bilbilee wal isin qunnamsiisa. Kanaaf boru waa'ee walgahii keessattiyyuu ollaan faasiliteet godhee ergasiin booda ollaan faasiliteet godhee boru egaa irratti mari'atamaa, boru bal'inaan mari'atamaa, boru maal akka mari'atamu sanii fi wanta irratti qophaa'amaa jiru. Okay.
bilbila addee seenaa jimjimooti bilbilaa jira. Okay, bilbilan kaastuu tarii deebistee bilbiluu dandeessi. Oduu isinitti himuu tarii booda waan jiru waan isinitti himu. Beekuu fi garuu dhimma wajjumaan haasofna jedhee seenaa barbaade malee egaa yoo deebistee bilbiltee bilbilaan hin galti yookiin boruu iftaanii dhimma kana irratti wajjiniin hin mari'anna deebiseen fida har'allee fiduu baadhu waadan isinii gala wajji seenaa wajjin waan hojjennuu fi akkuma kan kootti ilaala. Naannoo baay'eeffamaa jira jedhamee jira. Bal'inaan naannoo Finfinnee. Hello, na dhageessu? Dhaga'amaa? Dhaga'amaa? Yoo dhaga'amuu baate natti himaa. Hello. Hello. Hello, sagaleen hin jiru? Ammallee sagaleen hin jiru? Naaf hin bilbilina. Sagaleen hin jiru? No voice? Okay, sorry. Sagalee mee? Hello, amma sagaleen dhaga'ama? Amma sagaleen dhaga'ama? Hello, amma jira sagaleen? Mee mallattoo naa kennaa. Okay, yaa amma hin dhaga'ama jechaadha. Namni baay'een kun hin dhaga'ama jechaa jiru. Okay, galatooma. Egaa waraanichi kun akkuma itti fufetti jira. Waraanichi naannoo Maqaleetti gaggeeffamaa akka jirudha kan nageenye. Haala kanaanii Maqalee qabanne jedhanii ture. Maqalee qabanne erga jedhaniin booda har'aadha. Namni erga gaafiin itti baay'ateen booda waraabanii har'a naannoo hawultii isaanii fi iddoo tokko keessa deemanii namoota argisiisaa turanii. Kanaaf har'aayyuu egaa akka jedhamutti poolisiin federaalaa poolisiin addaa galeeti. Poolisiin addaa galeeti akka namni nagaa ta'ee fi akka waan hunduyyuu to'annoo jala oole fakkeessuudhaaf malee Maqaleen mataa isheetiin nagaa hin qabdu. Har'a hamma tokko namni garuu gadi babba'uu jalqabee jira. Namni tokko suuqii banachuu jalqabee jira jedhanii jiru. Hunduma caala egaa akka keessaa dhageenyetti diiliidhaan kan isaan ba'anii jechuun gara lamaaniyyuu mootummaan gamtoomanii fi mootummaan Awurooppaa warri international community kuni Maqalee isinis warri abbutti golga hin godhatina hin qabatina yookiin waraanni akka achitti hin geggeeffamne jedhaniini warra abiyyiinis akkas jedhaniini saniin booda diilii kanaan kan ba'anii jedhama waliigaltee fi sodaa jiru kanarraa namni achi keessa ummata sana ishee akka shiildii godhate yookiin akka gaachana godhate ummata nagaa waraana banuu itti gaafatama waar kiraayimiidhaan isin himanna jennaan waraana sana achitti otoo hin geggeessinaaf malee
baay'ee achitti qophaa'anii ture jedhanii. Lammaffaa gara tokkoon magaalota biraa gaafa laallu tooftaa gaarii fakkaata jechuun waan nama galateeffachiisudha. Eenyuyyuu haa ta'u naannoo magaalaa sanitti waraana geggeessuun badii guddaa qaba. Har'a wal lolaniidhaa fi gamoo karaan irra deemuu konkolaataan maal waan baay'een cituu danda'a, barbadaa'uu danda'a. Har'a diinummaan waan jiruu fi gamoo sanaa akka barbaadanitti diiguu akka barbaadanitti meeshaa waraanaatiin rukutanii maal gochuun ni danda'ama. Garuu boru itti gaabbiina. Wanti sun qabeenya uummataati. Abbaa feeyyuu haa ta'u qabeenya barbadaa'uu hin qabu. Qabeenya erga hanga ta'etti jechuudha. Kanaaf magaalaan haala waraana geggeessuun suni filatamaadha. Kanaaf warri wayyaanis duraan dursee magaala keessatti yoo geggeessine itti gaafatamnaa qofa otoo hin ta'in numatu miidhama, uummata keenyatu miidhama jedhanii magaalaa waraanicha gara baadiyyaatti geessuun isaanii gaariidha. Hunduma caala immoo Maqalee gadhiisanii bahuun isaanii gaariidha. International communitynis kana irratti akka gorsee fi dhiibbaa akka gaggeessee kan nageenye. Egaa gama biraatiin poolisiin federaalaa amma reefu galee tasgabbeesseera namoota garagaraas iddoo garagaraatti akka dubbatan godheera. Poolisiin federaalaa kun speeshaal komaandoodha. Maaliif speeshaal komaandoo akka ta'eyyuu egaa asumarraa hubachuu ni dandeessu. Rakkoon garagaraa hin jira waan ta'eef hojii garagaraatiif yookiin hojii addaa opereeshinii addaati isaantu barbaachisa jedhaniiti. Haaluma kanaan egaa mootummaan federaalaa har'aa poolisiin maalii argannee jirra meeshaa waraanaa adda ta'ee fi kan makalaakayaan hin beekne argannee jirra jedhaniiru. Kana jechuun egaa kan isaan argisiisaa turan kilaashii fi waan tokko tokko kana makalaakayaan dirqama beekuu hin qabu. Waan naannoon hidhate tokko poolisiin naannoo meeshaa hanga tokko seeranis hagana jedhamuu baatu waan akka waliigaltee waliigala akka beekamutti poolisiin tokko humna meeshaa waraanaa nageenya eegsisuudhaaf nagaa sana eegsisuu fi hunduma caala seera eeguudhaa isa barbaachisu sana hidhachuu ni danda'a. Seera eegsisuun suni hagam akka deemu waliigalatti waliigalteen hin jiru biyyattii sana keessaa garuu common senseidhaan egaa qawweedhuma silaa qawwee caalaa hidhachuun qabu common senseidhaani garuu waraanichi taankii fi madfii akkasumas xiyyaara fayyadamanii sabiyyeffaa waraana kan bananii waraanni otoo gaggeeffamaa jiru waraanichi seera kabachiisuudha jechaa turanii seera kabachiisu jechuun warra seera kabachiisu gaheen militarii daangaa eeguudha malee seera kabachiisuu miti. Kanaaf hundumaaf iyyuu isaanis egaa kana qabannee jiru jedhanii jechaa jiru. Kuni walumaa galatti waan jechuun falmisiisadha. Dhugaas ta'uu danda'a waan sana hidhachuun hin qaban ta'a yookiin immoo yoo hidhatanii waan suni maybe hanga barbaachisu wal ta'uu danda'a. Sanaaf immoo warri kun maal qabu jennee ilaaluu qabna. Milishaanii fi poolisiin addaa Amaaraa gaafa naannoo Tigraayitti duulanii maaliin duulanii maal qabu meeshaa waraanaa akkamiif fayyadamanii maaltu isaan gargaaraa ture yoo jenne innis waan gaafii namatti uumuudha. Kanaafiyyuu waraanichi kun akkuma itti fufetti jira. Waraana kana wajjiniin egaa har'a wanti dhageenye Isaayyaas irratti aggaammin fonqolcha yaalamee ture jedhama. Yaaliin fonqolchaa kun kan yaalamee har'a fakkaata. Egaa haala kanaanii loltoonni mufatanii Isaayyaasii waan gaarii hojjechaa jiru jedhanii baay'ee aaranii iddoo buufata waraanaa abbiltuu jedhamu tokko qabatanii ture jedhama. Kana keessa jeneraalli tokkos hin jira jedhama. Kuni maaliif ta'ee jennee namoota tokko namoota warra Eritiriyaa lammii dhalootaan Eritiriyaa ta'e gaggaafachuu yaallee jirra. Akka namoonni kun jedhanitti duraan dursee baay'ee mufaatii jira jedhama. Isaayyaas irratti mufaatiin kun maddi mufaatii isaa tokko jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe Eritiriyaa keessatti jijjiiramni tokkoyyuu hin dhufne. Lammaffaa dura uummanni gaafa nageenya buusanii uummanni buqqa'ee gara Itoophiyaa erga dhufeen booda
gara Tigraayii dhufee gara iddoo garaagaraa even gara Finfinnee dhufan iddoo garaagaraa gaafa laalanii jedhanii jijjiirama guddaa jira guddinatu jira. Egaa guddina kanas arganii baay'ee naafanii gara biyyaatti deebi'anii booddeerra walitti dhufeenyi suniyyuu immoo jidduutti dhaabatee karaan ittiin dhufan suni dhaabatee yeroo sanatti loltuun hin galle amma loltuuni gara Itoophiyaa galanii biyyi deeggaranii gara Itoophiyaa erga galaniin booda magaalota Tigraay arguu fi carraa argatanii jiru. Loltuun kun erga arganiin booda kanaanis baay'ee naani nuti isaan akkasitti ijaaratanii nuti waan tokkoon ijaaranne kan jedhu inaaffan qabee jira. Kanaaf Isaayyaasitu kana nu godhe jedhanii yeroo gama lammaffaatiin walitti hidhannaan tokko jira jedhama. Walitti hidhannaan tokko jira kan jedhamu maalinni gama tokkoon egaa kana dura The Clash of Civilization irratti kitaaba baay'ee beekamaa tokko keessatti namni tokko akka theoretishiyaanidha haala gaariidhaan kaasa. Maal jedha namtichi kuni wal fakkaattuun yookiin warri wal fakkaatu warri afaan tokko qabu aadaa tokko qabu walitti dhiyaata walitti dhiyaata warri aadaa tokko qabu wal barbaadaa jedhu haala kanaan walitti dhiyaata wal barbaadaa jedheeti fuulduratti iddoo afuriitu uumama. Islaamikii warri amantii Islaamaa qaban yookiin aadaa Arabaa qabanii bakka tokkotti walitti qabamu, Afrikaan bakka tokkotti walitti qabamu, Indiyaanis Indiyaa jalatti, warri Chaayinaa, Eeshiyaan kunis Chaayinaa jalatti, kun Ameerikaanii fi Yuroopiin bakka tokkotti akkasitti jedhee kan kaa'u qaba. Kanaaf wal fakkaatu, wal leellisuu jedha. Haala kanaan Tigreen Eritiriyaa keessa jiranii fi Tigreen Itoophiyaa keessa jiran miidhamanii. Tigreen warra Itoophiyaa keessaa warri dargii kuni leellistoonni dargiitii fi leellistoonni sirna durii kuni weeraraa jiranii miidhaa jiran kuni lammii keenya afaan tokko dubbannaa aadaa tokko dubbannaa addaan nukutan malee kanaafiyyuu isaan wajjin dhaabachuu qabna warri jedhanis jiru jedhanii keessattuyyuu duramaan dursee yaadni akkasii kuni jira. Tigraayiwaa jechuun Tigraay Eertiraarraas Itoophiyaarraas kutanii Riippaabilikii Tigraay hundeessuudhaaf warri barbaadan warri akkasirra hojjetan jiru keessattuyyuu gara diyaaspooraa kana jiru. Kanaaf waan akkasii kun sirriitti mul'ata. Gama biraatiin kaleessa fa'aa kan nutti dubbachaa turan otoo wanti kun hin ta'in konfedereeshiniin biyyoota sadeenii jidduutti godhamuuf deemamaa jira wanti jedhamu jira. Konfedereeshinii kanarratti ani har'a otoo hin ta'in durii waggaa 6 dura waraqaa dhiyeesseen ture. Eritiriyaa, Itoophiyaa fi Jibuutii akkamitti walitti hidhuu hin danda'ama jedhamee kana yaada ka'umsaa kan naa kenne Dr. Mararaadha. Walumaa galatti kitaaba naa kenneeti. Kitaaba sana kitaaba nama Tasfaatsiyoon jedhamu tokko erga dubbiseen booda innis yaada kana qaba. Ergasii bara 2015 Tasfaatsiyoon walitti wajjin haasofnee ture. Dhimma sana irratti akkamitti uumamuu danda'ama kan jedhamu kuni egaa yaadni akkasii kunis bal'inaan jira. Kanaaf garuu gufuu warri ta'uu danda'an jiru jedhanii ilaalu. Kanaaf gufuu ta'uu danda'u kan jedhanii ilaalanii kanarraa kan ka'e Isaayyaasitti fincilanii jedhu. Walumaa galatti biyyattii keessa Isaayyaas waggaa 30 ol bulchee Eritiriyaan nageenya tokko hin qabdu. Eritiriyaan bilisummaa tokko hin qabdu. Biyya Feesbuukiin ittiin hojjenne, biyya intarneetiin ittiin hojjenne, biyya namni mana isaa qalama dibachuudhaaf illee mootummaa gaafatu, biyya namni tokko mandaatarii armed service kan jedhamu kana jechuudha. Mandaatarii military service dirqama biyya ofii tajaajiluu qaba jedhamee namni tokko otoo waggaa 18 guuteennaan gara waraanaa deemee waggaa muraasa achi ture deebi'ee barumsa isaa yookiin fuudhas waan akkasii hojjetudha. Walumaa galatti Eritiriyaa jechuun Noorth Kooriyaa jechuudha. Biyya baay'ee hacuuccaan itti hammaate. Kanaaf hundi kan keessaa baqatan. Kanaaf biyya bilisa taate jedhu malee yeroo Itoophiyaa wajjin jirtu
bilisummaa sana olii qabu ture. Kanaaf egaa amma Suudaaniidhaas waan kun milkaa'ee mootummaa jijjiiruu danda'uun isaanii qeerroon Itoophiyaa keessatti qabsaa'ee wayyaanee Maqaleetti galchee wayyaanee qeerroon Maqaleetti galchee warri kun egaa kan du'e ajjeesanii geeraraa jiru. Wayyaaniin kan duute har'a otoo hin ta'in yeroo qeerroon Finfinneedhaa Maqalee ishii galchuu gaafa sana kan Miningilesii ta'anii regional ta'anii homaa influensiin isaan jiddugala irratti qabanii fi biyyattii irratti qaban extremely gadi bu'ee extremely du'ee achiin booda injirraadhumaa fi Maqaleedhaaf fokkoru egaa sanaan booda Abiyyis mirga sana fudhachuudha fi ani hunduma caalaa humnan qabaa abbaa fe'ee rukuteen jiraadha jechuudha fi dhaqee isaan weerare malee egaa walumaa galatti yoo ilaallee jennu injifannoon dura dhufe Abiyyiin duraadha kan injifannoon kun dhufe egaa kanaatu warra Eritiriyaa kakaasee jedhama. Eritiriyaan kanarraa kan ka'e yeroo dhiyoo keessatti ummanni gara addabaabaayii ba'uun isaan oolu loltuun Isaayyaasis gargar wal qoodee walitti gaarreeffatee akka jirudha kan nageenye baay'een isaanii duraan Tigraay kan galanii turanii bahanis jiru jedhama. Haa ta'u malee Tigraay har'as isaan wajjin wal waraanaa jirra. Loltuun Eritiriyaas nu waraanaa jiru jedhee lakkoofsayyuu kaasee jira Gabruu Gabra Maariyaam kan dhimma kana himaa jiru. Egaa wanti Eritiriyaa kanuma jira gara oduu lammaffaatti deema. Oduun lammaffaa oolmaa Oromiyaati. Oolmaan Oromiyaa Beenishaangul keessatti har'as namni 7 ajjeefamee jira. Egaa Beenishaangul hanga ammaa ajjechaa kana kan raawwatu abbuttiidha. Abbuttiin waan ajjechaa kana raawwatuuf kun hundi ta'ee jedhanii warri baay'ee qeeqaa turanii baay'ee dubbachaa turanii haa ta'u malee kuni hin taane ammas Beenishaangul keessatti dhumaatiin kun ittuma fufaa jira. Kanumaanii har'aa pirezidaantiin Beenishaangul waamicha dhiyeessanii jiru. Warri riphee lolaa warri kana duraa as keessa Beenishaangul keessa sochootanii namoota garaagaraa ajjeestan harka kennadhaa jedhee jira. Garuu namni kana dhaga'e hin jiru. Dubbiin ammas dubbiin lafaa sunis jirti. Hunduma caalaa namni biyyattii sana keessatti sabaaf sablammiin hundumtu kanaaf iddoo hundumattuyyuu nuti naannoo ta'uu qabnaa nuti of danda'uu qabnaa kan jedhanii hundumtuyyuu gaafii dhiyeessu waan sodaan jiruuf waan wanti durii sun nutti deebiti sirni nafxanyaa sun nutti deebiti jedhee hundumatu sodaachaa jira. Abiyyi immoo sodaa kana balleessuu hin dandeenye. Balleessuus hin barbaanne. Maaliif tokko innis gochi sirna nafxanyaa suni sirriidha jedhee amana. Yeroo sana mootummoonni suni waan sirrii hojjetan. Piriteekistiin isaanii hanga beekumsa isaanii hanga dandeettii isaanii hojjetanii. Nama eeguun nama ajjeesuun dandeettii hin barbaadu. Harka namaa harma namaa muruun dandeettii hin barbaadu. Yaada maalii hin barbaadu. Inni gara jabinaan bira darbuu qaba. Nama hamaan nama hamaatu. Hitler bara 1940 keessa waan tureef yeroo sana inni yaada bara san jiru yeroo tokko warra bilchiginnaa gowwummaan isaanii waan durii isan wajjin hin boo'uu qabnaa jedhu. Warri Israa'elii maaliif boo'u? Maaliif addunyaa guututti maaliidhaaf kan isaanii muuziyeemii ijaaran? Ameerikaa kana keessa qofaa muuziyeemiin jiru yoo xinnaate 6,000 oltu jira. Yoo xinnaate jechuudha. Yuunivarsiitii kamitti iyyuu Aanaa Firaankiin barsiisna. Kitaaba Aanaa Firaank jedhamtu tokko jechuudha. Aanaa Firaank influensii isaa fiilmii The Freedom Writers jedhamu tokko laaluu dandeessu. Achirratti akkamitti barsiistuun tokko kitaaba Aanaa Firaank san fayyadamtee jiruu ilma namaa jijjiirti. Sanyummaa Ameerikaa keessa jiru kana faayit goote. Akka sanaadha kan inni argisiisu yaada. Hunda caalammoo namoonni suni seenaa qabu. Seenaa sana ibsachuun akka itti danda'amu. Hundumtuuyyuu dhukkubbii qaba.
hundumtuyyuu waan itti dhaga'amu qaba. Kanaafi waan itti dhaga'amu kanaafi kan barbaachisaa ta'e. Kanaafi seenaan himamuma qaba. Harka muraan dagatamuu hin qabu. We forgive but never forget kan jennu. Hin dhiisnaa fi warra kana godhanii hin dhiisnaa fi garuu hin raaffachuun immoo hin malu, hin ta'us, hin raaffachuus hin dandeenye. Short term memory qabna akkuma nuun jedhanii dhugaadha gara tokko waan akkasii nurraa mul'ata. Fakkeenyaaf ilaala. Waggaa 5ffaa qeerroo kabajuu otoo qabnu otoo hin kabajinaaf. Qeerroon gaafa inni sochiisaa jalqabe Noovembarii 22 guyyaan suni kabajamuu qabaa ture. Ammallee karaa dandeessan warri dandeessan kabajaa wanta sana yaadadhaa. Seenaadhaafis dabarsaa. Kanaafi miimooriin barbaachisaadhuma. Kanarraa kan ka'edha. Abiyyi fa'aa amma wanti isaan fidanii kana yoo yeruma hunda isa dubbachaa oollee waanuma isaa yoo haasaa oollee eessayyuu hin geenye wanta kaleessaa irraanfannee awwaallee bor waan gaariitti waan haaratti ba'uu qabna. That's impossible. Sun hin ta'u. Inni guddaan isa kaleessa akaakayyuun isaa hojjetame inni irraa itti gaafatamaa miti. Sanarratti walii galu. Minilik wanta raawwatee fi amaarri har'a lubbuudhaan jiru itti gaafatamaa miti. Garuu minilik akkuma inni minilik kaleessa waggaa 100 dura ture suni hin goone jedhee falmu warri immoo harki citee farmi citee dhukkubbiin sun itti dhaga'ama. Abbootiin keenya harki cituun nuyi warra har'aa kana nutti dhaga'ama. Peenii qabna. Emotional peenii, psychological peenii qabna. Wundii qabna. Akka Oromootti waan nu dhukkubsu baay'ee jira. Kanaafi walumaa galatti sodaa akkasii kun waan jiruufi walumaa galatti reetorikiin jiru amma akkitti himan oduudhaa jalqabe siyaasichaa jalqabe wanti jiru hundumtuyyuu isa durii isaanitti deebi'uudha kan argisiisu. Nugusa 7ffaa ta'uu hawwuun sirna nugusaa leellisuuni biyyattiidhuma mataa isheetiin uummata biyyattiiti kan jedhamaa ture. Kan dhimmuus qabnu ummata biyyattiitiif ummata Itoophiyaa jedhama. Amma garuu Itoophiyaa jedhamuu jalqabe. Afaan Amaaratiin Itoophiyaa maalii taatee asiin baatee xintaawii taagar akkuma dubartiitti iyyuu jedhan suni even psychologically nutti hin tolu. Biyya abbaa koo jenna nuti biyya kan laallu akka dhiiratti malee akka dubartiitti iyyuu miti. Amaarri immoo biyya akka dubartiitti laala. Akka dubartiitti ilaalaa gaafa afaan Amaaratiin sana nutti fidanii wanti nutti dhaga'amu waan nafxanyaan dura akkasitti himaa ture. Dargiin akkasitti himaa ture. Haayila Sillaaseen akkasitti himaa ture. Inni deebi'ee akka dhufaa jirudha kan nutti agarsiisaa jiru. Nuti biyya abbaa kootiitiif nan du'aa jenna. Malee biyya haadha kootiitiin jennu akka isaan innaataa garee jedhan sanii jechuudha. Isaa hin jennu. Kanaafi ilaalcha kanas warra akkasitti yaadanis jira jedhanii yaadan. At least parsantii 40 yoo taane ilaalchi keenya immoo biyya irratti biyya akka dubartiitti otoo hin ta'in akka dhiiratti waamna yoo ta'e ilaalcha keenya sanii miidiyaan silaa kan calaqqisiisu qaba. Afaan Amaaras yoo ta'e jechuudha. Kan walii gallu immoo biyyattii akkasitti waamuu otoo hin ta'in uummata biyyattii jedhaniiti. Ummanni biyyattii kana barbaada jedhanii malee biyyattiin akkas taate biyyattiin akkasiin baate achiin buute isa jedhan kuni walumaa galatti waan rakkoo qabu nutti fakkaata. Egaa kan oolmanii gara Beenishaangul kanuma yoo seenaan inkaasti ta'ee deebiseen bilbilee achiin booda yookiin anumti isinitti hima. Ifama wajjiniini.
Okay, bilbilli hin ka'u egaa guyyaa biraatiin isinii dhiyeessa. Hundaafiyyuu kaleessa isinitti himnee turre paarlaamaa otoo hin ta'in bakka bu'oonni Ameerikaa hunduma caala immoo kan ammaa kana kan adda godhu duraanii sab komiteedha kan dhiyeessaa ture. Sab komitee kana kaaren baasiitu qophee jechuun walitti qabaa ture. Isaan suni warra haawusii keessa jiran nama muraasa qofaa keessattuu haawusii irra warra jiranii isaani kan kana qopheessuu ture. Haala kanaan kana dura ji'a lama moo sadii dura wallaan akkuma waan kana qopheessanii keessa galoo sana fudhatanii mana mariitti irratti mari'atanii mana mariitti erga irratti mari'ataniin booda waamanii ture. Sabkomiteen kuni hiiriingidha waamee ture. Hiiriingidha gaafa waamanii ekspertoota Ameerikaati kan isaan dhiyeessan. Ekspertoota Ameerikaati kan isaanii waamanii irraa dhagaa turan. Amma garuu waan sana jijjiiranii maaliif isaanumarraa dhageenye jedhanii isaanumarraa hin dhageenye jedhanii egaa wallaan faasiliteet erga ta'een booda kaleessa akkan isin jedhe nama sadiitu dubbataa ture. Namni sadii hin ta'uu jedhanii sa'aatiin isin jiru jedhanii nama lamatti gadi hir'isanii jiru. Nama lamaan kuni tokko adde Tsadaala Lammaati. Tsadaala Lammaa jechuun editara Addis Istaandardi. Inni lammaffaa immoo Yoosef Mulugeetaa jedhama. Yoosef Mulugeetaa Freedom House irraa kan inni dhufe. Tsadaaleen immoo Addis Istaandardii nutis karaa ollaa waan tokko wajjiniin hojjenna. Kanaafi ishiin bakka buute kanaafi isaan lamaan kanatu warra seneetii irraa sin dhufuu haawusii irraa sin dhufuu sanarraani koree yookiin ministeera hajaa biyya alaa kan jennu kanan the secretary of state irraa sin dhufu. Secretary of state irraa dhufaniiti. Secretary of Statein hunda caalaa egaa harka irra qabaa ture. Hanga ammaa Secretary of Statein ibsa tokkoyyuu hin baasne Itoophiyaa irratti dhuunfaadhaan Mike Pompeo dheengaddafaa Abiyyi baay'ee itti dheekkamuusaa isinitti himnee jirra. Bilbilaanis walitti dubbatanii jiru. Haa ta'u malee dhimma Afrikaa irratti ittaanan dhimma Afrikaa suni nama Taaboor Naash jedhamudha. Taaboor Naash kanaa karaa loobii biyyattiitiin qabanii namtichi kun akka homaa hin dabarre akka homtuu dhiibban irraa Abiyyi irra hin geenye dhoorkafii ture. Otoo jennu mootummaan Abiyyi loobiidhaa fi qarshii 58,000 baasa. Ji'a waggaatti miti kun doolaara 58,000 baasa. Ji'atti loobii qofa. Loobii kuni akka namoota kana bira deemee sossobee maal godhee achiin booda wanti Abiyyi miidhu biyyattii miti biyyattiidhaan hin qaban wanti Abiyyi miidhu mootummaa Abiyyi miidhu akka hin dabarre jedheeti sana gochaa ture. Karaa baay'eedhaan biloog gochaa ture. Bakka nuti finxeetti illee bakka nuti sirriitti hojjennee dhume waan nu barbaannutu baajennee yaadnutti yeroo tokko keessa makatanii waan biraa baasu. Fakkeenyaaf amma yoo waraanni kun hin jalqabini haawusiitti gaafa kaaren baasfaa ibsa jennoo baasanii ibsa jennoo sun harka 60 nuuf nuu ta'a fudhannees jira akka Oromootti akka Wallaatti jechuudha. Nuti yaada dhiyeessinee fi kana jennuufis. Haala biraatiin garuu Abiyyi faa gaafa dinqisiifataniidha kan arginu. Lammaffaa factual hiirarii faa keessa jira. Eenyu akka barreesse hin beeknu Itoophiyaan presidential systemii faa hordoftii jedhanii waa'ee presidential otoo hin ta'in parliamentary systemii otoo hordoftu jechuudha. Kanaafi waan akkasii kuni maal nutti agarsiisaa loobiin suni hagam akka hojjechaa jiru hubannoo yoo ta'u qabaate gara loobii saniis akka itti fakkaatu jedhanii fakkeenyaaf presidential systemii hordofnaa akkas koonaa kanaaf Abiyyi akkas ta'e amma gaafiin tokko Abiyyi aangoon isaa kenname ol hojjechaa jira. Aangoon prime ministeridhaa kenname muraasa heera mootummaarra kaa'amee jira.
aangoo isaa kenname san darbee baay'inaan hojjechaadha. Sun immoo seeraan alaga gaafa jedhanii isa sana dhoksuudha fi pirezidaanshal siistemii hordofti. Pirezidaanshal siistemii hojjetame akka dhugaadha. Pirezidaantii irratti amma Ameerikaadha iddoo guddaa kan kennu pirezidaantiidhaaf. Pirezidaantiin veetoo paaworii iyyuu qaba hunda caalaa jechuudha. Veetoo paaworii sana kennaafii ture akkasitti akka isaan yaadan godhuudhaaf kan loobiin isaanii hojjechaa ture. Haa ta'u malee sana hundarra aannee sana hundaayyuu injifannee amma hundumtuyyuu sekireetariirraa, seeneetirraa, House of Representative irraa walitti dhufanii boru biyyattiin garamitti deemuu qabdi kan jedhu Oromoo irraa dhaga'uudhaaf beellama qabatanii jiru. Egaa boru isiniin maxxansaa warri barbaadan ganama isiniin maxxansaa warri hordofuu barbaadan linkii sana isiniin maxxansaa linkii sanarra argachuu dandeessu. Karaa linkii sanaan karaa zuumii kanaan galtanii dhaggeeffachuu dandeessu. Yaada kennuu waan dandeessan natti hin fakkaatu. Webeeksii waan ta'eef namoota affeeraman qofa yaada fi gaafii akka dhiyeessan namoota affeeraman qofatu yaada dhiyeessaa gaafis kan dhiyeessu isaanii. Kanaaf isaan kana egaa akkasumatti garuu karaa feesbuukis hin dabarsinaa keessattuyyuu kan koo jalattis karaa simbirtuu miidiyaas haa ta'u karaa feesbuukii koo nan dabarsaa kan onlaanis hin dabarsaa. Haala sanaan feesbuuk irraas hordofuu dandeessu. Waan jedhamus waan isaan irratti mari'atan kanas waan hunduma caala yaada kana kan dhiyeessanii kan mari'annee walii galle Aadde Tsadaala Lammaa fi Yoosef akka dhiyeessanidha. Kanaaf waan achirraa dhaga'amu waliinuu dhaga'uuf deemna jechuudha. Garuu wanti ta'uu baay'ee gaarii nutti fakkaata. Akka yaada keenyattis turning point. Relationship Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduutti is turning point. Keessattuu immoo akka Oromoottis turning point. Maal gochuu yaadu hin beeknu. Garuu imbaargoo bira waan gaarii nutti hin fakkaatu jedhamaa jira. Garuu adabbii hin jira jedhamee yaadamaa jira. Abiyyee adabuu dhumaaf itti adeema. Wanti kuniyyuu amma kan inni dhufuu danda'e yeroo kanatti kan inni dhufuu danda'e hunduma caalaa waan waraanni Tigraay fi Abiyyi kun gaggeeffamaa jiruuf jedhanii asitti nutis gaafii kan ta'e nutis tattaaffiin keenya akkuma jirutti ta'e tattaaffii keenya moo filannoo isaaniitiin kan gaafiin argatini isinis maybe gaafii isinitti ta'uu danda'u. Maaliif nu qofa ta'e? Maaliif Oromoo qofa ta'e? Amaarris hin tattaafata. Amaarri hin waamamne. Tigraayis warri rakkoorra jiru isaanis hin waamamne. Egaa gara tokkoon deebiin quubsaa miti. Garuu deebiin nuti kennuu dandeenyu jirraan waan guddaa tokko. Nuti jirraan waan guddaa tokko. Kanaaf Haacaaluun jirraa jira. Injirraan suni keessattuyyuu ollaan jara biratti baay'ee baratameera. Baay'ee beekamee jira. Yeroo baay'ee waan ta'aa deemu kana isin maal jettuu jedhu. Isin kanarratti maal jettu? Isin kanarratti waa maal barreessitan? Maal qabdu jedhu. Kanaaf anumti mataa kun yeroo baay'ee barreessee ergeen jira. Karaa ollaatiin dhuunfaa kun hin ta'ini. Kanaaf kuni maal argisiisa? Ollaan hagam akka fudhatama isaan biratti qabuu fi ammallee influenshaal ta'e waan nutti agarsiisu natti fakkaata. Garuu deebii quubsaa miti. Kuni qofti gahaa miti. Tarii fuulduratti warra kaanis waamuu ni danda'u. Garuu hatattamaan Oromoon maal jedhaadha? Hunda caalammoo nuti kan dhiyeessinu akka Oromootti araara kan dhiyeessinu. Araarri hunduma caala. Araarri hundumaaf ta'a. Oromoon akka abbaatti araarsuu qaba. Oromoon Tigree fi Amaara wal loltuun lakki biyya koorratti wal loltaa. Anuyyuu sin danda'e. Otoo jennu yoo dhugaa dubbanna ta'e nuyiidha. Jechuun mammaaksa Oromoo tokkotu jira. Mammaaksi kun kan odaan dadhabe allaattiin odaa irratti wal fixxiyedha. Diinagdeen biyyattii isaanii harki 60 harki 70 Oromoo irraa otoo dhufu Oromoon baatee otoo jiru qonnaan bulaa Oromoo mana isaaniitti qotee otoo isaan qallabu isaanii nurratti wal lolu. Hiika biraan qaban
rakkoo biraan qaban lafa taakkuu takka boba'aan keessa hin jiru mineraalli tokko keessa hin jiru amaarri walqaayit keessa jiraate Tigree walqaayit keessa jiraate what's that maali really kanaaf jennee wal waraanuu qabnaa abiyyi makalakayaan duubaan rukutame jedhee ilmaan hiyyeessaa kumaataman fixuu qaba. Kana makalakayaan duubaan rukutame yoo ta'e makalakayaadha yeroo hundumaayyuu of eeggatee waan hunda eeguu qabaa ture. Balleessaa guddaan isaan bira jira. Balleessaa guddaan maaliif? Waraana irra jira. Waraana irraa ga jiru, daangaa irraa ga jiru. Wayyaanee qofaa miti diin shaabiyaan yeroo kamittiyyuu weeraruu dandeessu. Biyya biraas Suudaaniin weeraruu danda'a. Wanti biraas dhufuu danda'a. Kanaaf of eeggannoon taa'uu qabaa ture. Yoo isaan duubaan rukutan jedhanii maal eeguu ture? Maal hojjetuu ture? Kanachi ta'anii bari akka isaan jedhanitti midhaan haamuu fi lafa qotuu fi miti. Daangaa biyyattii eeguudhaaf. Ta'e immoo yoo ta'ee jedhe mootummaa wayyaanee wajjin walii galanii abbuttii wajjin walii galanii hundi isaanii kuni sirrii miti jedhanii wal amansiisanii qorannoo ta'anii sana boodadha kan ta'uu qabu. Qorannoo taa'uudhaaf kun akkamitti ta'e waliin jechuuf seeratti wal himachuuf dursanii walitti dubbachuun hin turre. Waraanni sababni waraanaa isa kana otoo hin ta'in sababni waraanaa abiyyi bajeta irraa kuteera. Abiyyi qarshiin jijjiira jedhee isaan miidhee jira. Yeroo baay'ee bobaa ibsaan irraa dhaama. Teeleen irraa bada. Waan baay'eedhaan adabamaa turan. Kanaafi loojikaalii waraanichi kaleessaa Noovembarii 4 otoo hin ta'in kan jalqabe erga abiyyi aangootti dhufeen asii yeroo tokkoyyuu ija gaariidhaan laaleen beeku. Yeroo tokkoyyuu nutis akkasuma ABO fi har'a bilchiginnaa ta'an mootummaa abiyyi walitti araarsuudhaaf bakki nuti hin seenin waan nuti hin godhin hin jiru. Warri amma hidhaa jiran dabalatee jechuudha. Maaliif isaan har'a shanii jedhanii kun kaan ajjeesee kun akkaan ajjeesee du'a tokkotti tokko sirbu kana otoo hin ta'in eenyuyyuu akka du'u hin barbaanne. Eenyuyyuu bilchiginnaas haa ta'u. ABO shaniis haa ta'u namni kamiyyuu haa ta'u namni kamuu akka du'u hin barbaanne. Lamaan wal amantiin jiraannan hin ta'uu ture. Akka abbaan keenya jedhan sanii yoo nama qaluun barbaachise ana qalaa jedhan sanarra darbanii aadaa keenya dagatanii aadaa keenya dhiisanii abbootiin gadaa walitti fidanii korma qalanii waliin nyaachisanii achiin booda waliin nyaannu jennee booddeerra garuu walitti garagaru. Maalirraa kan ka'e kun hunda caalaa abiyyi irraa kan ka'e gaaddisa dhaabbilee siyaasaa Oromoo gaafa hundeessan dura kadhatanii jigsuuf karaa meeqan yaalee dadhabnaan jarri kun walitti dhufanii lammaa dabalatee bakka lammaan leencoo lataafaa bakka jiranitti lammaan bakka jirutti Daawid Ibsaa fa'aa Dooktar Mararaan fa'aa bakka jiranitti otoo namni tokko isa affeeriin ka'ee abiyyi dhufe duuban dhufee booddeerra dubbii kana jalaa jigsu jalaa diig kana caala namtichi kuni sirna nafxanyummaatti akkamitti akka nu deebisuu fi warri bilchiginnaadhaa sirbitan kuni namni hagamii du'uu qaba namni hagamii wareegamuu qaba diinagdeen biyyattii akkamitti kufuu qaba biyyattiin kun silaa qileetti deemaa jirti akkam gootanii ilaaltanii akkam gootanii herreegdaniiti yeroo tokko waan hin taane namaan jettu namatti dubbatu isinumti dhaabbadhaa laala boruu iftaan waggaa lamaan booda biyyattiin kun garamitti akka deemu. Biyyattiin kun yeroo qeerroon wayyaanee jilbiiffachiise sanii hangas addunyaa irratti hin jibbamu. Abiyyi har'a Niiwoorkii dhufee mootummaa gamtooman keessatti walgahii hirmaachuudhaa hin sodaatu. Mataa ol qabatee deemuu hin danda'u Niiwoorkii keessa. Mataa ol qabatee ani bulchaadha ani muummee ministeeraa Itoophiyaati jedhee mootummaa gamtooman irratti haasawaan godha. Akkasitti dubbachaa yoo barbaadan beesii keessanii bakka barbaadanitti darbadhaa jedhe. No one give him respect.
European Union isa affeeruu hin danda'u. African Union isin yoo ta'u biyyan ta'ini nuti seenaa waggaa 3,000 qabna akkamitti Keeniyaan kana dhugaadha jettee akkamitti Keeniyaan kana arraba kana fudhatti Ugandaan akkamitti ilaala South African akkamitti ilaala amma gaafiin seenaa qabaachuu miti Ameerikaan seenaan qabdu diinagdee qaba waan hunda qaba akka barbaadetti dhiittee addunyaa bulchiti that's it inni guddaan humna qabaachuudha malee inni guddaan diinagdee gahaa qabaachuudha malee seenaa lakkoofsisuu miti seenaa warri qaban warri badan jiru warri maayaa warri azatiks as keessa Ameerikaa keessa seenaa guddaa qabuutu har'a namni isaan yaadatu hin jiru iddoo sana hin jiran seenaan isaan dagateera seenaa qaba waggaa 60 maalii jiraanne seenaa qabnaan eenyuyyuu hin fayyadu silaa Ijipti nurra seenaa kan qabdu garuu Ijipti Ameerikaan caalu seenaa otoo qabaachuu ta'e yeroo 40 kitaabni qulqulluun maqaa nudha Ijipti yeroo 300 maqaadha garuu wanti ishiin argatte hin jiru nurra fooyyee qabdi garuu wanti ishiin argatte hin jiru kun waan nama boonsus waan nama qaanessus Ameerikaa iddoo tokkotti kitaabni qulqulluun maqaan naaf garuu Ameerikaan addunyaa bulchaa Chaayinaas maqaan naaf lammaffaa Chaayinaan seenaa waggaa 5,000 qabu garuu jaarraa dhuma jaarraa 20ffaati kan ishiin kaate malee jaarraa 19ffaa keessa bara 19 duwwaa 4 OPM Ingiliziin OPM Chaayinaatti daldalu ummata Chaayinaatti gurguru ummata Chaayinaa sammuu adoochuuf jechuudha Chaayinaan mootummaan Chaayinaa hin bituwe ummanni ko hadoodee jira ummanni ko badee jira suusidhaan badee jira OPM keessan hin bitu ennaan Ingiliziin Chaayinaa weerartee cabsitee OPM bade hunda kaffalchiiste lafa Hongi Kongi jedhamu san irraa fudhatte Chaayinaan reefu deebisatte seenaa qabaachuun Chaayinaan gargaara seenaa qabaachuun Chaayinaan seenaa waggaa 5,000 qabdi Jaappaaniin bitamuu jalaa hin baasu kolonii Jaappaaniitu Chaayinaan waggaa 15 Chaayinaan wal waraansa waggaa 40 geggeessite Chaayinaan jalqabaa jaarraa 20ffaarra 18 fi 20ffaarra hanaadha ittiin barreessan kana writing system isaanii kana yookiin alfaabeetii isaanii kana jijjiiruudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture gara laatiinitti jijjiirran otoo jennu Vietnam qubee Chaayinaa kanaani waggaa 1,500 ol fayyadamu literaachariin isaanii hunduu isaan beekamu garuu rakkoon isaa writing system keessa dhiifama waanuma hunda keessan isin jalaa gale dhiifama naa godha haalli barreeffama isaanii suni kan Vietnamii fi kan Chaayinaa suni sentence levelidha waan hima tokko ittiin barreessudha waanuma tokko akka namaaraa isarraa xinnoo ol guddateeti syllabic levelitti amma immoo kan phonesia jedhamu kuni phonesians kan jedhamu kuni alfaabeetikii ta'eeti akka qubee amma ittiin fayyadamnu kana qubee dheeraaf gabaabaa jabaataaf laafaa akkasii nuu ta'e kanaaf nuuf afaan Oromootti tolee afaan Oromootiif filanne amma isa kana Vietnaamin jijjiirteer gara laatiinitti jijjiiratteer mirga sun ummanni tokko naan taane filate jennaan filate homa gaafiin qabu kanaafi kana dagataniit warri keenya sirna nafxanyaa nuu leellisuutti deemu maaliif wallaala guddaa waan qabaniif oolman isaanis beekumsa akkasii kana bakka isaanii kennu otoo ta'e beekumsa yookiin gorsa qeesii gorsa daaqonii isa dhaggeeffachaa waan oolanii fi daaqoniin waa'ee ortodoksii qofa itti himaa waan ooluuf waa'ee daftaraa qofa itti himaa waan ooluuf beekumsi isaanii kitaaba daftaraati bira darbee hin beeku achi maaltu jira Chaayinaa maaltu jira Iraan maaltu jira seenaa guddaa dheeraa qabdi yoo inni Iraanis akkasuma garuu homaa isa waan gargaaru hin argine
Kanaaf walumaa galatti seenanii waan addaa waan ajaa'ibaa waan namaa fidu hin qabu. Asumatti biyyattiin Arabaayyaattiin Yamaniin kunillee seenaa dheeraa qabdi nurra. Hundumaafiyyuu egaa kan dhumaattiin deema oduu dhumaattiin deema. Har'a mootummaan gamtooman akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa Tigraayitti geessuudhaan eeyyamanii jiru jedhee jira. Afaan Ingiliziitiin akka barreessanitti diilii irra geenyeera. Diilii jechuun egaa atis kana naa godhi anis kanan sii godhaadha. Waliigaltee miti. Waliigaltee ta'ee waliigalteen suni ati kana goota ani kanan godhaadha. Afaan Amaaratiin yoo dhiyeessanii waliigaltee irra ga'aniidha. Waliigaltee jechuun agiriimentiidha. Agiriimentii ta'uu qabaa ture. Egaa yoo diilii ta'e diiliin suni maal akka ta'e hin beeknu. Abiyyi waan biyya alaa wajjin qaama kamiiniyyuu yoo walii mallatteessu paarlaamaa hin mari'achiisu uummanni biyyattiin beeku icciitiidhaan qarshii fudhata icciitiidhaan qarshii kenna yoo eessa dhaqe qarshiin sun jedhaniini maaltu sin dhibee na gaafachuu hin dandeessan jedha oodiitii nagaa ammaa hin dhiyaanne bara wayyaanee oodiitiin hoggaa dhumare yeroo hunda dhiyaate yeroo hunda. Karaa kamiiniyyuu haa ta'u. Haa nyaatamus haa maalis jedhu dhokatees haa ta'u haa badu garuu hin dhiyaata wanti. Amma garuu sun hin jiru. Odiituun hundi siimbooliidhaafillee sobaafillee odiitiin dhiyaatu hin jiru. Waan bara wayyaanee sobaaf haa ta'u fakkeessuudhumaafillee jiraachuun mataa isaatiin waan tokkodha. Uummanni hin jiraa jedhee xamana. Uummanni filannoon jira jedhee xamana. Filannoon dhugaa gaggeeffamee hin beeku. Yoo xinnaate garuu filannoon jira jechuun isteeppii tokkodha. Filadhee jechuun isteeppii tokkodha. Waan barbaade san filachuus baatu jechuudha. Amma filannoon hin jiru waan barbaade filachuun hin jiru. Walumaa galatti. Otoo jennu har'a Abiyyi walgahii paarlaamaa mormitoota jedhee fakkaattoota isaa walitti qabee jira. Fakkaattoota isaa walitti qabee akka jedhetti waa'ee filannooti achitti waan nu dinqisiise tokko isinitti hima. Waa'ee filannoo kaasanii filannoon akkamitti gaggeeffama maalitti gaggeeffama jedhanii erga jedhaniin booda filannoon duraanii filannoo caalmaa sagaleetiin kan deemu filannoo walitti makaa akkasumas filannoo proportional representative jedhamu kana isa sadeen kana jedhanii kana dura yaadatti yoo ta'e egaa isaan akka nun jedhanitti short term memory qabdu jedhu Adawaawiin gaafa riifoormii jedhusanii tokko kan inni kaasee waa'ee filannoo kana. Waa'ee filannoo kana gaafa kaasanii filannoo kana irratti proportional representation kun jiraachuu qaba. Namni tokko sagalee olaanaa argatee fi qofa filatamuu hin qabu. Yoo caalmaa kan qabu ittaananis yoo jiraatee innis sagalee argachuu qaba paarlaamaa keessatti jedhanii akkasitti kaa'anii jiru. Egaa kanatti deemnaa jedhaniitu. Amma har'a Abiyyi egaa burtukaan miidhagsaatu jedhe jedhanii karaa isheetiin kan dubbachaa ture. Amma filannoon akkasitti yoo deemama ta'e ana na rakkisaa. Otoo jennu gara tokkoon paarlaamaan waame otoo paarlaamaan dhugaa jiraate. Boordii filannoo waameeti filannoo maaliif gaggeessuu dadhabde? Koovidiin filannoo boordii filannoo irraa dhiibbaa maal gahe? Ummata kana kan ani filachuu hin danda'u kan jedhu yoo ummanni miidhama ta'e ummanni karaa garaagaraan ibsachuu danda'a ture. Yaada barreessuu danda'a ture, pitishinii sassaabuu danda'a ture, hiriira nagaa bahee lakkii filannoon kun waa darbu jechuu danda'a ture. Amma garuu boordiin filannoo ani filannoo geggeessuu hin danda'u koovidiidhaaf iyyuu gaafa jedhu paarlaamaan waamee maaliif dadhabde? Nama akkamii qabda? Namni kee kun kana geggeessuu hin danda'u jedhe. Sana gaafatee okay gan dandeenye isin dhiisaa nama biraa bakka buusnaa jechuu danda'a ture. Tas gagasii salphaa ture. Kan ittiin nu sobanii miti. Ammas boordiin filannoo dhufee ana akkasitti filannoo geggeessuun na rakkisaa. Paarlaamaatti dhaqee waan akkasiin jenne. Lammaffaa immoo egaa konstituushinicharraa
akkas jedhaa jedhan konstituushinicharraa sagalee caalmaa kan argate kan jedhu hin argine. Sagalee caalmaa kan argate mootummaa ta'an jedhu jira. Dhugaa sagalee caalmaa kan argate kan jedhu paarlaamaa keessatti. Paarlaamaa keessatti harkaan lakkaa'amee warri Adawaawii, warri Biltsiginnaa deeggartan hagana, warri Ofikoo deeggartan hagana jedhamee kan Ofikoo fakkeenyaaf yoo caalee jedhee sana booda isaan mootummaa ta'uu jechuudha. Kanuma malee proportional representative kan jedhamu sana kan hambisu hin jiru. Kanaaf Abiyyi maal jedhee kana egaa isin boordiin filannoo akkas ta'uu hin danda'u jedhee na rakkisa jedhee kana amma caalmaa olaantummaa caalmaa kanaan deemnee achiin booda maal goonaa jedhee filannoo lammaffaa fi sadaffaatti hin sirreessinaa jedhe. Sana jechuun yoo filannoon barana hin geggeeffama ta'e waggaa 5 jedha. Ammas filannoo 2-3 waan jedheef filannoo 3 jechuun waggaa 15 jechuudha. Abiyyi yoo xinnaate waggaa 15 waggaa 20 achi turuu barbaada. Yeroo isaanitti inni PP ta'ee dhiisee wanti beekamu hin jiru. Mootummaan nufu kan biraa jechuu danda'a. Filannoo 2-3tti jijjiirra jechuun nan mo'attanii isaa fuulduratti nan mo'attanii anumatu as jira. Filannoo kana karaa akkuma ammaa kanatti geggeessanii filannoo dhufu immoo isin ilaalee yoo amala gaarii qabaattanii isatti isin jijjiiree nuun dorgomtanii walakkaa keenya taatu. Jechuun egaa guutuu isaantu fudhata sagalee walakkaa immoo yoo mo'atan isaayyuu yoo sagalee argattan jedhanii nahanii fi sana deemu. Kanaaf Abiyyis akkuma warra wayyaanee dhibbaa mo'achuuf deemaa jechuudha. Korojoo haatee korojootti naqatee dhibba jedhee yoo xinnaate waggaa 15 waggaa 20 bulchuudhaaf adeema. Akka haasaa isaa kanarraa kan arginu jechuudha. Egaa oduun keenya kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa har'a haasawaa isinitti baay'isnee oduu caala odeeffannoo caala har'a gara oduuti kan isin moor keessa balballoomsutti deemne yoo isin nuffisiisne dhiifama isin gaafannaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa yoo kitaaba barbaaddan yoo akaayii barbaaddan yoo buna barbaaddan kunooti African Light Book and Coffee Shop.com. Okay. Kanarraa argachuu dandeessu. Kanarraa dhaxxanii ammuma kana laalaa akkuma kaleessa isinitti himee kitaaba beetii gurguruu jalqabneerraa. Kitaabni kuni 7 lamaan booda isin gahaa. Biyya kanattis maxxansuudhaaf maxxansaa jirra already galee jira mana maxxansaayii. Kanaafuu kanarrattis hojjechaa irraa nuti kitaaba Oromoo, fiilmii Oromoo walii galatti fuulduratti immoo qabeenya Oromoo guutuu addunyaatti gurguruudhaan uummanni Oromoo akka fooyya'u jiruun ilma Oromoo intala Oromoo akka fooyya'uuf hojjechaa jirra. Kana immoo kunoo beetiidhaan jalqabneerra. Dhuguma bunni keenya Oromiyaa qonnaan bulaarraa finna nuti. Qonnaan bulaarraa fuudha. Qonnaan bulaan suni xinnumallee ta'u waan tokko fooyyee tokko argachuun nuuf gammachuu guddaadha. Ilmaan isaa mana barumsaatti ergachuun nuuf gammachuu guddaadha. Nuti faayidaa keenyaa otoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf